Ko baay'ee isaa na dhumatee jira fuulli koo bakka likiin jiru ni argitanii miti warroonni fuula kan koo kana argitan maali ni bakka akkasuma matama injira miti guutuu fuula kiyyachu asiin hamma kinoo akka bakka biraammoo nama daawwan isin garramo wanna takka fayyadamullee ani jechuudha ani durumal amma erginchi sadaffaa seenaa na fakkaata sadaffaa moo arfaffaa seenaa guutuu fuula kee jedhena bakka bisbis jedheetu waan na dhume hindi jiramu waan isin garramu mootu yoo asitti amma kuno asitti ba'ee miti asittis ba'ee jira argitanii kuni akkas argitanii kuni yeroo hunduma lala warun dawaa fuulaa beeytan warun dawaa fuulaa beeytan dawaa fuulaa warri beeytan dhuguman isinin jedha bakka waan namisa wannan indimnan jiru daamani fayyadama loomini fayyadama kireemii moo fayyadama kireemii nani fayyadamu kireemii aduu qofa yeroo gadi baqo fuulli kee hamma maatit lala wani natsaana ta'ee taa'uuf manna madaa malee fuulli kiyya wannaan qabu madaatiin qabu garuu immoo madaa imana madaa gaafitti ka'u moo waan isin garramurraa jechuudha gaafitti ka'u naxaa makana ta'a naxa gaafitti ka'u immoo deebeenatti ila akkas ta'e agartanii bakka ani haata buruushi fuulan dhiqatan illee ngama buruushi fuulan dhiqatan wantoota fuula isinitti agarsiisame viidiyoo gaafa tokkicha isallee hin qaba bakka saamuna tokko qofa fayyadama wantoonni nan hin jiru garuu mootu nan dhiisuu dide wallahi nan dhiisuu dide barkana isinirra akkatti agarsiisu malee ila fuula akkatti miti illacharraa kana qabee guutuu kana hunda mulu na dhukkuba jechuudha akkas isin jechu warwaadota takka kiyya viidiyoo kee laayik godhaan dawaa tokko ummu ajaa'iboon hin hojjeti dawaan sun immoo namoonni dawaa san dibattan gaafa biyyatti galtan dhiibbaa isin irraan maaliif injira miti hin jira dawaan akkas isin agarsiisu sun faarmaasii keessa guututti jira yani hunduu sadarkaa qabaa miti garuu immoo dawaaleen akkasii suni ani namichuma faarmaasii gaafadhee jira dawaa kana dawaa irraa bitachuu dhaqe tokkoffaa dawaa fuula kana balleessullee bitachuu dhaqe jechuun kana balleessu kanumaa ka balleessu namni jechuun ijoollee faarmaasii jechuun warroota akkuma doktorootati jechuudha waan san qoratanii miidhaa qabamu miidhaan qabamu ijoolleen tokko jechuudha ani yeroo biyyaan baa jirutti illee wanti ani fayyadamu kireemii tokko qofa fayyadama yeroo sanis jechuudha saamuna akkasuma wanna biraan fayyadamu amma maal isin fakkaata gaafan ka'ee gaafadhu dawaan waan kana lubbuma dirrig godhee balleessuun jira naan jedhe doktortichi jechuudha namichi faarmaasii keessa dalagu abbaan faarmaasichaa anarraa bitti anaaf faayidaadha garuu immoo siif miidhadha dawaan waan kana balleessu qodaa kee kana sirraa fixee qodaa bira baqa injiraa miti kireeman tokko walal ka godhu injiraa miti akkasii sun isa sirra kana garuu hin balleessaa garuu dhiibbaa qaama keetirraan ga'a dhiibbaa qaama keetirraan ga'a jedha amma isin immoo ijoolleen tokko wantootuma isin bareecheseef hin dibatina kireemidhaan garagaraa kan dibannu kuni dhiibbaalee nurratti fida gaaf nu biyyatti galu dhiibbaa fida gaafan mootuyyuu baqa adaduma oollee bulum jireenyi biyyaan baatee fi jireenyi biyya keessaa garaagarummaa qaba anamma ammaatitti waggaa tokkoof deemamiti wanta biraan qabu wanta madaa kana qofa madaan kunu as'aana kana laala dabarfatee ji'a meeqaffaa jira 8ffaa jira see dabarfatee as'aana kana dabarfatee na tuqe malee ji'a sadaffaa hamma arfaffaatti seena erga wanni kun na tuquu jammare malee asaniin achi waa tokko hin qabu madama tokko jedhamullee hin qabu kanaaf namoonni dawaa isaa beektan an hatta daa'imallee hin qaba daa'imallee waa takka daa'imallee na dhiisuu dide dammas itti dibaa yani vaazini fi dammas halkan walitti laaqamee maajuuni fi koolgeetillee vaazini wajji walitti laaqee kophallee dibadhu wanna takka na dhiisuu dide wallahi lase waan isaa bicha bakka falti isaa tarii fuula kiyya kana wanta jedhan san keessa ogalche na dhiisan beek malee waa takka na dhiisuu dide jechuudha waan na dhiisuu dide fi namoonni tokko maal nan jabeetani warroonni aa'ii biyya arabaa si baratti lubbuuni kana biyya kana keessatti qilleensa biyya kanaa dide kana biyya arabaatiitti deebi'isanii fi nyaanjanii deebu biyya arabaatiitti deebu
biyya arabaatiiti maal godha yeroo hundaa hindalaynaa faayidaan takkan jirtu kanaaf beekamu yaadan isiniin qallade kana isiniin jechuu barbaada yoo dawaa qabaattan yoo dawaan beeytan jiraate eenyuun tali takka suudii keessa kan jirtu doktor eenyu jedhamtu jati Dubaay irraa gizee isillee hin hordofu waan akka wanni isii agarsiistu sun hundillee anaaf madaa kee balleessuu dide waan isaa bichaan beeku har edit illee godha akkanumatti viidiyoo kana gadhiisa haa isin argitaniif dhugaa rabbiin isiniin jedha maaliif Fullii kiyya baay'ee bis jechaa jira bis silaa keessattuu jechuudha gaafa baadiyyaa deemee ila gizee tokko jechuudha baadiyyaa deemee naannoo kana akkatti hamma asiitti qabatee kun isinitti beeksisaa miti kana argitanii hamma asiitti qabate bis baqa madaa gurguddaa akka waan qorralleen abaasuu na fakkaata madaa gurguddaa kan argitanii madaa gurguddaa kana fuula kiyyarate gaafa deebu kuni baqa beeqilam gagaa agartanii asirra kuni nataa jira gaafas kun addumatti jechuudha waan isin ajaa'ibu bar tartiiban deema duri xinti gaafa dura na qabu eessarra na jammare akkanarraa na jammare as ilaala kun hundi gugurraacha kana barreen kakkaa jiranii akkasii isin jechuu barbaada akkasii isin jechuu barbaadu toota kabajamtoota kiyya viidiyoo kiyya kana argitan namoonni dawaa isa bakka anjiraa miti biyya keessa beeytan hinjira dawaan irri guddin Itoophiyaa keessa jiranootu hin beekne malee kiriimii garagaraa odoon taane wantoota akka abashaan fayyadamanii jira miti wantoota akkasiisan barbaada isin jechuu barbaada silaa viidiyoo baay'een haasaa balbala alaqqaa jechaa jiran akkasii inshallah rabbiin alaafisuu rabbiin khayraa taasisuu analeef du'aa hinaa godhaa fuulli kiyyallee akka dhumu akka naa fayyuu akkasii isin jechuu barbaada du'aa hinaa godhaa maaliif du'aayin teessan tunillee narraa kaasuu dandeetti akkuma jedhan malaa tariitii biyya arabaa kana yaade ta'a waan isallee hin beeku rabbiin na halaafisuu rabbiin du'aayoon naa gootan beekane du'aayin tun namoota hedduu kana keessa yookiin nama 10 yookiin nama 100 keessa yookiin nama 50 keessa takka lama qeebalamuu dandeetti kanaaf du'aa akkanaa gootan abdii isin akkas isinin jedha akka biramoo waan isinin jedhu homtuu hin jiru bakka jirtaniitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu abadan kiriimii garagaraan dibatina harawan isin dibatta fakkeenyaaf loomii fi maajuunii dibadha loomii fi maajuunii yoo yeroollee dhabde jechuudha gisee shaaworii keessa intu galgala loomii takkitti fudhatte shaada shaawu iddoo kilaasii keetii yookiin shinti hammaama kee keessa addatti qabdaa miti akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya kana isaan dhiqattan jechuudha isaan dhiqattanii irreesii mootuyyuu vaalziinimaa fi amma gisee raftan vaalziinimaa loomii walitti cuunfitanii dhooftanii akkasitti fuula keessan daa'iman fa'aa walitti dibatanii bareedadha waan biraa siin godhu fuula keessa lis godhee si laafisa kanuma hama viidiyoo biraatti walitti deemte